asanii fudhannee hin beeku. Faa keessatti battaluma sanatti cubbuu sanatti balleessaa sana osuma sitti fayyadamu yookaan immoo dhagaatiin dhahamtee duuta akka saba Israa'el keessatti garuu kakuu haaraa yookaan erga Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe immoo cubbuun keenya nuu dhiifameera jennee amanna jechuudha yookaan waaqa wajjin walitti araaramneera jennaa jechuudha. Na waaqayyo waaqa araaraatis waaqa firdiitis ga'a. Waaqayyo waaqa araaraati. Eeyyee. Deddeebi'anii immoo cubbuu dalaganii yookaan deddeebi'anii hamaa hojjennaan immoo waaqa firdiitis waaqa qiimiitis kalaas. Wallahi ajaa'iba. Ajaa'iba rabbiiti. Ajaa'iba rabbiiti la. Ajaa'iba rabbiiti. Okay. Ajaa'iba rabbi. Gaafii gurbaa wal fakkaata ta'u ustaas. Gaafii gurbaa kam? Deebii jechuun deebii amma gurbaan si deebise waaqayyo araara waaqayyo qiimiiti jedhe akkuma ani jedhe. Waaqayyo araara waaqayyo qiimii fissumii moo? Sanuma wal fakkaata. Kan geessuun gaariidha amma fissum. Ragaan qaba ustaas akka ortodoksiititti Adam dhiifama gaafatee waaqayyo dhiifama godheefii jira. Waa dhiifama gaafatee dhiifama godheefii jira macaafatee bob keessatti. Tiba matsaafi keessatti wanna godhe wanna jedhaan tiba tokko keessa jira. Kufaalee keessa jira afur jira. Kufaalee keessa illee jira. La ortodoksii keessatti mee waa wayiidha mee Heenookin dubbismee Heenookin waa'ee wannaa kana beektaa dubbistee beektaa Heenookinati. Henook hanga dubbiste qabeeyyan waa'ee maal jedhu. Waa'ee torbaadhaa dubbistee beektaa. Waa'ee torbaa. Torbaa jechuudha. Naagaluu dhibeeyyuu waan isaan. Bakka isaan banuu dandeessaa hammamee? To'ime silkii kanaan yoo ta'e malee taanaan ba'ee yoo ta'e biraatti hin jiru. Torbaan sun beektee akkaataa kiristaanitti hiiketu karaa malee wannaa ta'a malee osoo namni qajeelchanii hiikaniitiin jedhanii torbaadhaa sun deemee wannatti gala eenyu kana. Deemee wannaatti dhufa ummata nabi Muhammaditti alayhi salaam akkaataa inni jedhu osoo harka qabaatte ammoo tana wanna goonaa yusila hiikna waan sana. Kanaaniin banuu danda'ame yoo ba'ee deebi'ee maal danda'a. Boqonnaa meeqarra jira beektaa yaadattaasaa? Hin yaadadhu garuu barbaadee argachuu nan danda'a faayilii. Mee barbaade mee torbaa sanii anillee argee akka tasaasirraa. Keemboon jirtaa keemboo ka jettu sun? Samaniyaa. Naga jirtaa fayyuma jirtaa mee akkam? Galata waaqayyo jira. Baga jiraatte akkam nagumaami? Macaafa Xoobiit, Ezraa, Nahmiyaa, Ezraa, Heenook. Ayyee baga jiraatte maaltu jira? Gaafii qabda moo si keessummeessina moo waan biraa wayii qabda? Deebisuu dandeessaa waan si gaafannu wayii? Keemboon? Deebisuu Gaafiin ani qabu Waaqayyo waaqa araaraati moo waaqa qiimiiti ka jedhu gaafachuu barbaade. Okay. Waaqayyo waaqa araaraati. Waaqa ijaa baasuudhas gin akkaataa iddoo hundumayyuu hin qabaata. Fakkeenyaaf waaqayyo ulfina isaa irratti eenyuun hin dhiisudha macaafa qulqulluun. Ulfina isaa eenyuuf dabarsee hin kennuudha. Okay, inni namaaf ni araarama?
namaaf inni araarama nama hundumaan jaallata waaqa araaraati. Gaafa jennu garuu warra ulfina isaatti bu'an immoo in dhiisaa hin jennu. Fakkeenyaaf ulfina isaatti bu'an jechuun warra akka waaqayyo akka isaa taanadhan warra isa tuffatan fakkeenyaaf seexana yoo fudhatte ololuuf qabee gad darbate waaqayyo immoo jechuudha. Si galee Nebukadnezar fakkeenyaaf ololuuf qabee waaqayyo immoo gadi isa qabee jechuudha. Anaaf sagadaa jedhee bakka waaqayyoo bu'anii warra anaaf sagadaa jedhan warra akka waaqayyootti akti gochuu barbaadan immoo waaqayyo hin dhiisu. Tole kan isin jedhani waaqayyo maaliif Addaamiif araaramuu dhabe duuba? Addaamumatu hin deebine Addaamumatu deebi'uu dideennaan hin araaramneef. Maal Addaam deebi'uu dhabe kan jedhu eessarra jira? Deebi'uu malee hin araaramu namaaf? Addaam deebi'ee immoo kan jedhu jira ustaaz. Maal ansi gaafachuu jira Addaam deebi'uu dhabe kan jedhu eessarra jira yoo isin jedhe malee? Deebi'uu dhabuu isaadha kan iddoo bakka ba'eetti hin deebine waan ta'eefiti achoo waan hafeef dhalli namaa lafti hundumtuu abaaramaa ta'u kan inni jedhe macaafa qulqulluun waaqayyo kan inni sababii isaayyuu lafa abaare sababa inni deebi'uu dideefidha. Eessarratti deebi'uu dhabee jedhe deebi'uu didee eessarratti jedhaayyuu? Deebi'uu diduu jedhe osoo hin taane abboomamuu diduudhaan jedhanii abaarsi kan itti dhufe isatti. Abboomamuu diduudha? Sababii inni abboomamuu didee fi suni gaafsan itti dallane waaqayyo haa jennu. Waaqayyo erga itti dallaneen booda deebi'uu didee kan jedhu eessarra jira jedhe. Akkam seete waaqayyo amalli waaqayyoo seera rabbi sii kaa'e cabsite taanaani araaramni hin jiru. Gatii si baasisu numa baastaa jechuudha. Kun beekamaadha. Ani kasin jedhe nageenye isaa Addaamin deebine kan jedhu eessarra jiraayyuu eessarra argatte? Deebi'uu dhiisuunsaa itti fufee dhalli namaa cubbuu hojjechuunsaa Addaam deebi'uu dhiisuusaa agarsiisa. Ijoolleen isarraa dhalatan wal ajjeesuun si galee. Addaam itti fufee maal hojjetame waan inni balleessime naaf hime? Akka Addaam isa jalqabaa badii guddaan hojjete wanni ulfina isaarraa gadi isa buuse Addaamiin isa waaqayyo hin godhin jedhe godhuu isaati. Waan biraa tokko. Maal waaqayyo hin godhin ka jedhe godhuun maa nama waa Addaam irraa jalqabdee miti seetaan iyyuu jiraami? Seetaan jira namni waan jira. Maarree seexanni jedhe akkasiidhaa miti. Seexannis ustaaz seexannis ikkoo akka hin deebinetti kufe maarree amma seexanni ergasii deebi'ee ka'eera. Seexanni hagammaatu iyyuu waan badii jechuun jira waan seexana mul'ataadha ka'a. Ani kasiin jedhe Addaam maal hojjete iyyuu? Addaam maal hojjete achi as? Adaba waaqayyoo cabsee adaba waaqayyoo gaafa cabsu immoo hojii badaa keessatti kufe bakka waaqayyo isa hin barbaanne jiraate jechuudha. Amma Addaamii hojii xinnoo hojjete hojii guddaa hojjete miti. Wanni guddaan ajaja waaqayyoo fudhateera moo hin fudhanne raawwateera moo hin raawwanne bakka ajaja waaqayyoo raawwachuu dhabuun xinnaadha guddaa hin qabu. Ajaja raawwachuu maali waaqayyo maal waan inni gaafsa waan tokkoyyuu addaan hin beeku. Waan gaarii fi waan hamaayyuu addaan hin beeku. Addaamitti akkamitti ati cubbuudhattee herreegde? Hin beeka agarsiise kanarraa nyaatiin jedhee kanarraa immoo nyaadhu jedheen jedhama caafa jedhamu. Addaam muka maaliidhaa nyaate? Muka inni nyaatee kana sanayyuu haa ta'u amma waa'ee muka nyaachuu isaa miti mustaas kan xiyyeeffachuu qabu kan xiyyeeffatamuu qabu. Ajaja rabbii eegeera moo hin eegne bakka. Muka maaliidhaa nyaatee yuusin jedha ji'a sitti kanadha malee. Anasitti madageeffadhu. Mukni inni nyaate muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekanidha. Dhugamoo soba? Bakka waa'ee sun barbaachisaa miti biddeena utuu ta'e iyyuu muki sun. እግዚአብሔር አትብላብሎ ቢደነ ሲንጀነ ዋዳን ጀደ ከነለ ጀደ ዋዳን ጀደ ነው ጀነ ገፈት kan sin jede muka hama fi gari adda ittiin addaan beeka nyaate moo nyaanneen ani
waa'ee mukaa sana keessa galuu osoo hin barbaadu maaliif seete? Maal Ajaja rabbii dideera macaafni bakka. dubbata macaafni waan dubbatu akkamiin keessa galuun barbaadu maa jetta? Macaafatu Ajaja jedha. rabbii dideera. Ajaja rabbii sababa dideera. Ajaja rabbii addaanuun beeku inni waan hamaa fi gaarii addaan hin beeku akkamitti Ayii akkasidhaan agarsiisee barsiiseera macaafatu jedhama ustaaz barsiisee. Waan tokko hin barsiifne. Sirriidha. Hamaaf gaarii addaan baasuudhaaf akka addaan baasuuf nyaateen. Sirriidha. Akkas kun namni beeku akkana dubbata laa. No. Macaafa dubbistee jirtu malee hiikoo ati. Noonoon jedhin. Kunoo banadheen jira dubbisaan jira. Noonoon jedhin dhugaa jedhe inni macaafni iyyuu akkasuma. Gabaabumatti macaafi kan inni jedhe Waaqayyoo waa'ee hamaaf gaarii adda baasee hin beekuu isaa bira dhaquun nan nuni. Kan inni ittiin jedhe kanarraa hin nyaatin kanarraa immoo nyaadhu dheera. Isan irraa nyaatu Muka sana osoo nyaatin isan mee irraa waan si nyaachuu hin gaafadha qabne immoo itti agarsiiseera. Waa inni godhuuf waa inni gochuu hin qabne itti meera Waaqayyo. Kan nuyi xiyyeeffannu sanarrattidha malee Waaqayyoo addaam jalqaba yoo hamaaf gaarii hin beekuu sababii hin beekne kufee midhaan wanni jedhamu hin jiru. Kana nyaadhu kana nyaatin agarsiiseera. Waan si gaafadhaan. Addaam osoo muka sana hin nyaatin dura hamaaf gaarii addaan beekaa? Nan galchu naan sun. Maaf sin galchine macaafa dubbata. Nan galchu isa Waaqayyoo hin nyaatiniif nyaadhu jedheen duwwaa nageenyaa laallatan. Waaqayyoo Maal kana macaafa dubbata maal nan galchuu maaf jettaati? Ustaaz kanarraa nyaadhu kanarraa nyaatin jedheeraan. Waa'ee isanni nyaadhuuf hin nyaatin jedhe duwwaadha kan nuti ilaallannu malee addaam sana dura waa beekaa beekumsa qabaa hin qabu sun nu ilaallatu. Maaliif? Addaan beekaa si jedhe hamaa fi gaarii addaan beekaa osoo hin nyaatin dura. Hamaaf gaarii addaan baasuuf dhiisuunsaa ishuu hin ta'uu beekuuf dhiisuunsaa ishuu hin ta'uudha amma kan nu jechaaru. Ishuu ta'aa fi ishuu hin ta'uu sin gaafanne. Addaan beekaa iyyuu sin jedhe gaafii keenyaa deebisi. Ustaaz sababii kufaatii isaa kan ta'e kana hin godhin kana godhiidha bakka. Wanni biraa tokko iyyuu hin jiru. Ani kasi gaafa dhanaaf deebisi. Addaam osoo muka sana hin nyaatin dura hamaaf gaarii addaan beekaa? Waanuma macaafarra jirudha bakka inni waan biraan qabu. Hamaaf gaarii addaan beekaa siin jedhi. Waan macaafarra jiru si gaafadhee bara. Mukichi mukatti namaaf gaarii adda baasanidha jedha rakkoon qabu. Tayyib addaam achi dura hamaaf gaarii addaan beekaa iyyuu siin jedhi osoo muka sana hin nyaatin dura. Sun tooppiikiin ta'uudhaam amma akkuma turee dubbii keenyaan ta'u suniidhaam. Ani maaf gaafii ansi gaafadhe maaf hin deebine qaal baqaal. Ankiin siin jedhan hamaaf gaarii addaan beekaa Yesuus addaam gaafsan osoo muka sana hin nyaatin dura. Namaaf gaarii. Hamaaf gaarii addaan beekaa addaam. Namaaf gaarii addaan baasuu beekuu dhiisuu danda'a. Dhiisuu danda'aaf dhiisuu danda'an jedhin beekan beekun an jedhe addaan dhaabdaan macaafni kan kee waa addaan baasee hin beeku. Namni adda waan hamaaf gaarii addaan hin beekne akkamitti ajajni itti kenname duuba? Egaa inni kuni Waaqayyo itti agarsiise isanirraa nyaatuuf isanirraa nyaanne itti agarsiise waa'ee wanni sun hamaaf gaarii haa ta'u miti. Waaqayyo itti agarsiise kanarraa nyaadhu kanarraa nyaatin jedhe. So bakka waan arge sana waan Waaqayyo itti agarsiise sana dhiisuun kan dirqama isaa ture. Sababii wallaaleef godhee waan jennu hin qabnu asii. Nama hamaaf gaarii hin beekne Waaqayyo akkamitti ajaja itti kennina jettaati? Ajaja rabbii bira darbite ammati Daa'ima ibiddi nama gubdee fi bishaan nama fayyadaa addaan hin beekne mina dhageeffadhu. Daa'ima xiqqoo na dhageeffadhu kaa. Daa'ima xiqqoo bishaanii fi faayidaa bishaaniitii fi miidhaa ibiddaa addaan hin beekne tokko itti dhuftee Waaqayyo ajaja itti kenneera jettee dubbattaasa. Akka goonu Waaqayyo gaafa iyyatti kenne kanarraa nyaadhu kanarraa hin nyaatin jechuun itti agarsiiseera waan inni irraa nyaatuuf waan inni irraa nyaanne. Argeera moo argine argeera. Odoo arguu odoo beekuu isa Waaqayyo hin nyaatin jedhe odoo arguu nyaate. So kun maal nyaata isaa akka daa'imaati gaafsan akka daa'ima xixiqqooti. Ka waan hamaa fi gaarii addaan hin beekne itti dhuftee kana nyaadhu kana nyaatin jetteen yoo isii waan san nyaatte erga sani deebitee cubbuu jetteer teettaaniiti. Nu madaalu isinillee madaalu. Kuni daa'ima xiqqoo nama jajjabeeffamatti kenna. Waaqayyo maal addaa bakkuma daa'ima xixiqqooti hamaaf gaarii addaan hin beeku jette. Bakka ani isinii hime ani amma tooppikiin keenya Waaqayyo addaamiif kan inni ajaja dabarse waan wusibsibii wayii waan walxaxaa wayii waan itti hin qabu. Kanarraa nyaatin kanarraa nyaadhu jedheen. Isa Waaqayyo irraa nyaatin jedhee sararraa sababii nyaateef
cubbuu keessatti kufe bakka hin bahe mana sana keessaa bahe. Maal cubbuu akkamitti herreegama waan namni osoo waan tokko hin beekne Phaawulos oguu dubbatu namni waa hin beekne cubbutti isaan lakkaa'amu jedha. Cubbuun hin lakkaa'amtu nama waan beekne irraa. Gaarii addaan hin beeku. Namni lakkaa'ame sana. Dubbi addaamiif hin ta'u gaanni dubbiin Phaawulos addaam yeroo sanaatiif hin hojjetu. Eenyuuf taare? Warra ammaatiif ta'a malee. Addaamis ammaa addaamisa durii sanaaf hin hojjetu gaanni. Keessa kuni caammaa fuutanii tuman caammaan kun kanatti ta'a caammaan kun kanatti ta'a jettanii dubbii kanatti qoqqoodanii. Keessaa akkasii tokko ta'ee jira Waaqayyo ofitti qixxeessee. Ina baarame sin agarsiisan immoo abaarsa isaa sababii isaa laftuun hundumtuu abaaramaan taa'e. Yesuus Kiristoos nu keessa akkasii tokko ta'ee Addaam nu keessa akkasii tokko ta'ee jedha bara Waaqayyo. Amma nuni kan jirru seera uumamaa boqonnaa 3 irra jiranii ustaas. Seera uumamaa boqonnaa 3 si dubbisu jiraanillee. Bakka waama sanaa dubbanna malee iddoo biraan dhan. Anillee achuma dubbisu jira bara. Maarri. Isan abaarame. Lakkoofsa 22 irratti